sagantaan ani mana kiyya qopheessirra akkam waan dhuunfaatti ofirra deebisanii anaaf hawaasa walafaan nu kaa'anii hawaasa walafaan kaa'uu bira kutanii Nasraan qaama saalaa isii dhiira bira qabdii qaama saalaa isiitii jira jee nama nadhaatateetu jira akka manguddoo Oromootiin ani isinirra kaayyadhee jira nafa feessanii maqaana balleessanii waan ani hin qabne narra kaayanii ijoo guddoon tana dhaggeeffadha Oromoo isin hundinuu Oromoodha ijoollee Oromooti wanti asirratti irra diddiban hin jirtu wanti dhugaa abalu dogongora hin qabu abalu dogongora qaba yookaan dubbii kana keessa gabbuunee haasaa'uu hin qabnu gubbaarra diddibnee araara buufna wanni jaamu hin jirtu Oromoon heera qaba aadaa qaba safuu qaba akka aadaa Oromootti fafa intalti Oromoo ilmi dhiiraa tokko ololaan fafeesse Oromoo balloon dhaga'uu qaba isni galee kanaaf ani eenyu hunin kabaja abbaa biyyaas nin kabaja khalifa bulas khiyaas nin kabaja sadiqes nin kabaja abbaa gadaa si komando faale nin kabaja akka Oromootti osoo irra dibanta dubbiin tun haganarra oowwiteeti dachiin garagalti qaama saalaan Nasraan alaa qabdi jechuu sanirraa kaaftanii waan jiru ragaan barbaadan viidiyoon hundi miidiyaarra jirti dubbii tana isni kanneen jiranti gabaabumatti yookaan dubbiin tun hanga biyya kanarraa dura jalqaba irratti isa waa'ee wallola keessanii irraa ka'uu barbaada mubeeni yeroo lama sadii laayibii isaa dhageeffadhee viidiyoon kee waraabamee na ergame minami yeroo ni jedhu I think yoo nama biraatillee jedhen beeku waan anaaf jedhatti fakkaata kaayiroo jirta minami jedhaa turellee dubbii san irratti qabriin dhabine obboleessa kiyya ani nama wajjin nyaanne wajjidhu inne mana Nasraa fa'aa dhaqee saadiqee jaarsummaa nu tuffatan jennaani anarraa kaasee anarraa yuu takka jedhee geemarri nama leenca kennuun didu yoo mootuu tuffatanii si didani atillee ililimaaf leenca kee irraa dhaabdaa akkuma walii galaatti nagaafannaan jedhe walaa si asaxxa'uu si xiqqeessuu si komachuu bakka si komdhameen jenne yoo anaaf taate shakkima keessaa ba'uufi sanuma jedhee afaanuma takka jedhee daqiiqaa shanuun turre hin bayyan guyyaa kamisa ani gastii namallee seenu laayibillee seenu achirraa kaana takka jechuun yeroo lamaaf sadii waan dhaga'eef sun yoo anaaf kajettu taate saadiqetuyyuu si natti himate hiriyyaadha jedhee maarree anatu isintu irra saahiba narra walitti saahiba erga si tuffatee si dide atillee ililimaaf leencatee anarraa kaasee warra geemii ta'utu hundarraa dhaabdaa jedhe waani inni akkana na godhe hiriyyaan keenaan jedheen eega si dhaga'u si qofan jenne uffiirraa kaasee jedheen takka abbaa jetteef si beekaa irra deddeebinaan dubbiin ana fakkaate fi waa'ee keessan keessa san takkittii dubbadhe tokko kana isa lammataa mootu kaleessa yeroo afarsoon faanti reedii arrabsan dhaqee mucaan hiriyyaa kiyya wajji nyaannee wajji dhuyne isin waraana qabdanii innis waraana qabaa mucaa miskiina waa tokko keessa hin jirre yoo tuytan anaa walitti buutanii tahiriyyummaa wajji nyaanna jedheen because illee gabraa dubbii kana keessa matallee fudhu harkallee fudhu jalaa cal'isi bilbilallee yeroo baay'ee sin jedhe jarallee atillee hin didde jarallee gani atis nadi jarallee nadidani ati isinillee nadidani isin akka feetan wal qoraa rabbi isinii haafitu jedhanii jiddumaa bahe kana kanumaan goolabaa inni biraa abbaan biyyaa faantillee asirra jiranii Nasraan faantillee as jirti kunoo ilullee as jira atillee as jirta ani garee keessanillee hin beeku garee wallolaa jiru kana keessa namni sirkii kiyyarratti bilbilus hin jiru namni keessan na dubbisus hin jiru qabriin dhabinaa jechuudhumaaf waa'ee malola amma deemaa jiru kana keessa namni gabbu'a qabrii sodaattu ana akka dhuunfatti na jibbuu dandeetta yaanni kiyyasii ta'uu danda'a ijoolleen kennas garee mubaarakis gareen Nasraas stop it isin jaaladha isin kabaja waan isin irratti wal dhabdan isintu beeka dhimmi wallola amma deemaa jiru kun ana akka asliititti na ilaallatu yoo rabbiin sodaattan hundi keessa nama wajji nyaanne wajji dhuyne ibin keessattu atiif Nasraan jechuu Nasra dhala deemte malee keessaa na baasa waa'ee lola keessanii irratti ana keessaa baasa ani bakka yaa'ii
Tiyaafuu rakkoo hedduun natti jira dhimmi dhuunfaa kiyya madarrallee hin fayyine ana keessan baasa yaa'iin barbaadu. Mubaarak irra loluu wallaalemi nasra irra loluu wallaalemi iluuf irra loluu wallaalemiti. Waa hin barbaanneef yeroo kanatti ani yaa'iin nan barbaachisu. Rakkoo kiyya himachuu ani jaaladhu rakkoo dhuunfaa kiyya rakkoo narra jiru jira. Wustee qusulnu alfallegam kana tani jechuun barbaadu namni rabbii sodaatu dubbillee nan tuqin abbaan feete garee walloluu miti inshaallah wal ajjeezi ana namni rabbii sodaatu keessana baas live irratti dubbillee nan tuqina keessan jiru waan ta'eef kun rabbi addunyaa akiraanaa hongesu ani garee kam keessan jiru namni natti bilbilullee jiru sodaa miti immoo kun uf qulqulleessuufi mubaarakatillee hin dhageetta nasraatillee hin dhageetta iluwatillee hin dhageetta garee gurguddaa warri qabu isin akka asirraa jedhama yutti ana rabbiin addunyaa akiraanaa hongesu kun bakkeessanii jirtanitti garee kam keessan jiru jaree yoo dhufe mootu rakkoo miti sun namni dhimma barbaadu jette rakkoo miti katareef keessan jiru kara gargaarsatti fuunna inni gargaarsaa dorgomaan argamuun alhamdulillah jira gara kaaniin guyyaan kamisa ture mubaarakiin jala ture ani nama 1700 moo 1800 mubaarakiin laalaa ture ani guyyaan kamisa isuma laalaa jiru ummata gargaarsa ummata harargeetu jira jedhee geemii addaan kutee mana makii dhufe makiinatti bilbilte obboleettiiti ya guyyaa kamisa akka live illeen seenne gasti illeen seenne hin beeyta waan isin mari'attanii wanni ani hin dinneef hin jiru achumatti mari'adhaa jedheen ati maal uftuutaa jetteen arrafite bilbilaan yeroo jalqabaatiif makiina irratti maa uftuuta yeroo jalqabaatiif naan jette silkii irratti cufadhe daataa dura cufaa jiru banee dhaqe gastii oseen hin dubbanne yoon isinuma dhageeffadhe mala hin dubbanne ka dubbate simaa fi makii fi warra gasirra jiran hayyee ta'e akkaawuntii qopheessa bakka murteessa ani akkuma duraanitti gargaarsa itti hafufuu jedhe hunduu bakka tokko jira qabrii qabna jara kenna kasanirraa hafeen garee ka eenyu akka ta'e hin beeku koreen eenyu akka ta'e hin beeku akkaawuntii eenyu akka ta'e hin beeku addaan deemne guyyaa kaanii makiin mana natti dhufte akkaawuntiin maqaa ustaazotaatiin ka'ee nuti bakka akkaawuntiin itti gajjabeessee maal jedheen garuu maqaa ustaazotaatiin ta'uu qaba nama namni amanu ta'uu qaba itti himee akkaawuntiin maqaa ustaazotaatiin qophaa'eera gargaarsa saftitti viidiyoo hojjedhe atillee hojjedhu naan jette lakki viidiyoo eegaatee hojjette keetu nama baay'ee bira gaya du'iit godhaa riipoosti godhaa jedheen karaa feesbuukaatiin maxxansaa jedheen akkaawuntii tole jennee walii galle bira tarre guyyaa kaanii gaafa saftiin sun dhufu jum'aanatti fakkaata aslii naan jette viidiyoo hojjedhe namni hundi mana kiyyatti beeka ani akkaawuntii laman qabu akkaawuntii keenatti kenni gastirra kaa'ee irratti sassaabaa naan jette manatti yoo guurana aga ummanni kenne hin mul'atu gargaarsa dhokkataa ta'a naan jette achumaani akkaawuntii isiin na gaafatte akkaawuntii kanaa miti xiqqaadha paaswordii fi imeelii akkaawuntii keetii fidii naan jette akkaawuntiin kiyya kunoo cufaa ta'a ittiin hin taphadhu limitiriin isaa 50 baasa yoo namni doolaara 5,000 walii qabe 100 guyyaa meeqa nu fudhataatuu tilmaami kanaafi nama biraa nama limitiriin ol kaa'aa warra geemii taphatu gaafadhu jedheenan achumaan hayyee anatu mana kee dhufee astaa asumatti wal bira teenne akkaawuntii kee goone irratti gurraadhaan jette lakki gargaarsa kanasitu qopheesse mana kiyya banneetiniini keetirratti mallaqni haa guuramuu jedheen kunoo makiin tana as mana kiyya teennetti kana mootu mana kiyya bannee mallaqa keetirratti walii qabnaa jedheen lakki viidiyoo lee ana hojjedhe ummanni lee mana kiyya jedhe amma yoo mana kee banne ummata kanallee burjaajessuu ta'a keetirratti walii haa qabamuu jette ishii rakkoon qabuu jedheen ani waan akkaawuntii kanallee ummatuma fooloo godhee na guddise akkaawuntii kiyya jala amaarri hin jiru tigreen hin jiru namni 500 oromo maanuu afaan biraan beeku afaan oromo malee homaa rakkoon qabu yoo namni amana irratti guure maan rakkoo qaba jedheen walii tole jedheef ka kanarraa hafe wanni bira ani yoo ibi namni geemii taphataa jiraate yoo dhaquu baadhayyuu yoo daawwanuu jiraate yoo namni wallolaa jiraate gargaarsaa miti
yoo bakka san illee dhayne nama online irraa namaa bayu ture. Ibin haga feene ol dhabne Mubaarak asirratti geemaroota arrabsaa anayyuu arrabsaa himaa ture. Asliin yoo dhufuu baatayyuu nama mana irraa cufatu kun dhugaa jiru. Amma yoo yaadan ijoolleen wal dhabdanii waan natti dhiyaatuuf maal jettuuf shakkitellee kana waa yeroo hedduu ture deebisee taasisu. An isuma kaleessan gargaarsa kanallee wanni an quba irraa qabu tokko hin jiru. Kanatti himte makii ummanni keenya beela keessa jiraatu rakkoo keessa jiraatu ija keenya viidiyoo erge sababa viidiyoo sun bahin ijoolleen biyya keessa jiran hidhamuu warri akka obsaa warri akka eenyu mucaa Hamzaa faanti ijoolleen baay'een viidiyoo san baasan hidhamu nu hunduu miidiyaa irra jira. Namni miidiyaa qabu kamuu argaa jira. Kanaafi waan sanirraa hafeen isa amma hin affeeramne akkanan taane jedhamu kana akka Daawud Ibsaa Abiyyiin jedhe sani maannu fachi maannu affachi. Ati eenyu waan taateef affeeramta asliin eenyu waan ta'eef affeerama. Kasirraa beelaa jirtu haadha Mubaarakii ta beelaa jirtu haadha asliiti maannu ante alagaadha akka dhuunfaa kiyyaatti namni akkas yeroo jiraate anamma irribaa kaa jiran dhageenyallee bakka affeeraa reef makiyyaatan. Dubbii Daawud Ibsaa Abiyyiin jedhe sani maannu fachi maannu affachiisan ta'e jechuudha. Eenyutu eenyuun affeera ka beelaa jiru haadha keenna abbaa keenna. Beela irratti yoo qabaatan yoo beelaan tokko dhufe mee rabbii rahmata naa godhitiin jedhe godhuudha. Karaa amantiitti illee yoo dhufne bar namicha sawarruma amantiitu dhiisa. Rabbii nama biratti illee namni beela baase jaalatama akkanumatti bira haa ta'uudha illee baay'ee hin fidu. Soo kana waan ta'eef amma gabaabumatti gargaarsi mana makiitti eegalame mana makiitti xumuramuu qabaa isa jettaniin Oromoon bakka barbaadetti haa gargaaratu nama ofii haa gargaaratu malee. Kireeditii makii kennitanii bakka makiin geettu asirraa oguruun jiru si galee miti isinitti himaa. Kireeditiin hoggattanii wal isiin taa'u tokko hin jiru isinitti himaa isini galee miti. Yoo ijoollee feemasoota birallee qabachuu dadhabe makii isinirraa qabuu danda'an. Kireeditii saxxaa al saxxaa makiinaat over the game allaqe. Oma takka nuusa takka wani dabalamu tokko hin jiru. Kireeditiin cinqamina isini galee miti. Kaayyoon isii ummata ofii bira dhaabbachuudha. Kaayyoon nama kamiituu ummata bira dhaabbachuudha. Kaayyoo san wallaallee asirraa girrigirrii walitti buufna malee an akka asliititti akkuma reef isin dura as keessa jedhan wallaahi yoo Minilik qabrii ka'ee tiktookii banatee Oromoo gargaarra jedhe osoo ijarri ganne dhaqeetiin hin gasti isaa ta'een akkuma duraan seenaa turre jechuudha. Minilik immaan harkaa fi harma Oromoo irraa mule Oromoo fandise jedhan kun. Rabbi goree sababatan Rabbi araaramee fiitiin qabrii ka'ee tiktookii yoo banatee ummata kiyya ummata Oromoo duraan harkaa harma irraa muraa ture jalaa beela'ee koottu asliinaan jedhe kokkolfaa gammadaa dhaqa because ummata kiyya gargaaramaa jira. Sini galee miti kasanirraa hafeen obboleewwan kiyya please homa xixiqqoo walitti guurree maal jenne dhimma dhuunfaa kiyyaa nama egeemee eega taphatuu dhiisee waggaa tokko eega nama gargaaruu dhiisee waggaa lama. Sini galee miti nama gargaaru nama akkuma nama kamiitittuu hin beektan isinillee nama hordoftoota mataa isaa qabu nama jaalatu mataa isaa qabu akkuma Mubaarak akkuma makii kana. Namni nu sadiin jaalatu jira namni Mubaarak hin jibbu kana jaalatu jira kana jibbu ka Mubaarak hin jaalatu jira ka makii jibbu ka ana jaalatu jira ka makii jaalatu kana jibbu jira. Affaxaaxarno kenna uumama kun. Nama hordoftoota ofii kanatti fayyadamee namuu abbaa fedhe gargaaruu maftuuno. Yoo kami sun namni dhuunfaa tokko dhufee na dhukkuba hin beela'e mana yaalatii waan dhaqu dhabe yoo jedhe Mubaarakillee mana barate abbaa fedhe sappoorti godhuu danda'a abbaa fedhe gargaaruu danda'a. Yoo mootu rakkoon xixiqqoo ka itti ulfaatu ta'e nama waamatee affeeree nama akkanaattu dhukkuba jedhee sagantaa qabee nu affeeruu danda'a rakkoo miti. Dhimma hawaasaa gaafa ta'u garuu Mubaarakiin affeeruun hin barbaachisu. Aslii affeeruun hin barbaachisu. Makii affeeruun hin barbaachisu. Abbama fedhe sheekiif qeesii nama kamuu nama miidiyaa fayyadamu kamuu affeeruun hin barbaachisu. Dhimma kiyya jedhee uf affeeruu qaba. Ilaalcha mataa kiyyaatisu. Lakki nuti affeeramuu qabnu yoo ta'u sunillee ilaalcha keessan akka asliititti yan. Isinii galee miti. Ka kanarraa hafe ani gabaabatuun isin jechuu barbaadu. Please
warri asirraa guruppii ijaaratanii gaddaa fi gooxin waraana wannoo godhatanii garee ijaaratanii tiktookii walitti riippoortii gootan ganama galgala suuraa walii galabbaxanii wal arrasitan mubaarak atillee waraana kee qabadhu nasra atillee waraana kee qabadhu ilu atillee waraana kee qabadhu dubbii kana nurraa dhaaba yoo rabbiin sodaatan jechuudha wanni bu'aa irraa arganu takka hin jiru anamma hudda kaleessatti hin rabne saalfadhee akka nama guddaa tiktookii akkaawuntii feekin dhageeffadhu kuna si video jen kuna si sagale mubarak kuna si sagale intalo jen irara shem no bannata chu ani sila anumman duran gafa na marasusan akkanumatti nan najira sarfata wanjeru ge rabbi ki yan arga kuna wallahi asi nafar so fabre sagale mubarak tu asi mubarak imre sagale ebalut yir wallahi karabbin ki yan argu oso dadabbi kam oso belti natiyu irrimi na qabule ila amma wala hirrafne ولا هنيان كايد إرات يا دجرة بيلف أركو إبن فينشان نكمل أكتر فينشان ربيتني والله تيسا جرا والله يجو بيذي نقطني مثلا ندوّك ربي رسولي جرا أبى بنا تاجو رب مقدبوا مقبري لا لا تنين أجندة كنا ربي جرا نور أبى والله كنا ما فينشان بقول توصل نكوا كله كده ديرك ما نوجي هاته برو قبضة تو منتي كرا تو مليون لا مهنو سنتي كمان إيه سباك ده إذا مبارك كنا نجيب بيته كله نكوسد يا دنا جيبوا دنيتا بفكير جيبوا دنيت كله زوجيان أرمي ولين نبيك ميديا كنرا يوم سببات الكلام سرنا نو إذا بولتين ورا شيء بقول إذا بولتين فينشان كوني نرى قبوا ده نكوسدهم نكيا أولتين مسكين ما كم نمالا باكتات أكو مرينغا دعاه مادري نكوسد لكي فتت نيكا فتت لكي فتت نجس تجو ولو بساتورة ولي بالبل أنا يرو تكو وان نكانا bala wayo gale nutti gala habenu e garabin ummatar ruka please karuma idin jechu barbada kana inni tokko moto inni bira gile wa hasoftan wa tuduba jiran jirina wa duba jirusan asbata kuma da sagale na do asbata turta o maduba jirusan alamma yero ba e wa tuduba jira erga maduba sallalu ta wallahi araba fi mit araba susi araba wonno natti tamache mit manno كدوبة تاعي مباركة إرجعون كمي وراني دوبة يركون كم وراني دوبة تاعي بري مدبت نيجي جولة أنا إيجي تكون كم أوه ما يسأك واسيت متان ندوا خايشوا سنيقال متي كانوا ما يودبين كي يسين أرس ديفا ما فوينا لله ربي سنا أرسو يو سين أرسو بعدله أكما كله سفر سوف أنجره نوفيرو مسألة في هذا بيجي بقى كثير أنا فاسنو قد رجروان تهفي نتيتولا يوثي والإي سيفتا نما والأرب سكانا هنجارة أرد كوتشين كمي مالي فوان بيل نتيجة سوال غرار هل كان في دينا وياسا كان في دا ثانا نوانياته غرا كوفه فتا ينجي ما فابتنه وفرايتني تمركان يو أجندا وربدا هما ركونكم في دا أجندا ولا الرفسة والغلبتا كتابك هي أي من أبان فري أغلبتو من بشكرهم ما من كلاه كذا إني هارتية تأتو يوم ملك كومر إبا ميكابارتي على تورتي أتجسرت هار أصلي أنا كبرت ركيس على يريكو فيديو مرة ترجع جواب يريكو كومنتي برد هذا صادق يا رب سيدي سياسة أنا ما تين دمني هذا كيف فيديو سيرك وان الركبتشو إندن دينف مبارك وان الركبتشو إندن دينف ستدورون أبي ماله ابدنو إسايو نما أرفسو يو اتشير غوري فعلت نفر التجربة دي ثمانية كأتيها أسمعت تقولي هذا أصلي أنا السلة چطور ببوز أجرو فيديو كمثير غا كمثي فيديو نما كمثير نما نصفر راتو أنسي تيما چومبر بارو بايدو ركومتي ما منهم نكيتي أولي ركومتي ما من نما يوفر جموما أفرا ملكي أرسي تو يوفر أرسي أفرا ملكي تلين ولغة تو يوفر أرغة تو يوفر ارترا تو يوفر أمارة تو نوفر بلهم سو شغلهم دليل ما مسد إلى الله سد إلى الله أما لا سد ما يفهمت قالوا يوشر شيء الراد فنت قرا إنجن هو يتمو فيديو جرا قالوا الرد بيوان في جرا أولا يقول وان درا نانجري نقول نانجر وان تهبي دبي مامة أنا دبي مامة وفلوريتي وان في حاجة مفتونو سيجالة متي كانا أجي مامن وما فرق هوجر أنا برات وفلوريتي أجايا ركوميت سيجالة نما جرين إثيوبيا شروبريد إبلا ما سدي بالشفاء وبجتة الكاية أنا ما أعرفسو nothing وري برالله مامي أكثر متلالا وري قوتا كأن يتني تكشوا أنا واني كرنا جل ما إني مجا أنجال دكايريا كيت تبيكا
أصلين أشكاباجنا صبدو كجيب دو هم نامن جيبتي أولها سوم شجر يلهم أنا أشكاباجو ما كي أصلين ما ندونه أصلين وان ترجع بينما إفهم بلسات نمرة تاي دوبتومله نما دوبان دوتا أكتة أتوهم بيت سيجالي متي كاريو شكي كباتمو نمني أصلين مبارك واي مبارك كره يراجع فيديو في سيجالي بريفا ما في دو سيجالي متي سان كثاني أني هذا يا ما متر سيجاسر جرورا أتأكيد كقبلتها كجرا سالفتة دين دوغ واشر تارجع جرا كومنتي إذا تكتت كو أنتي تسواني مشاكل عندي نبرة لفصل دايرون غافنا متدور له جالسة مشاكل ما تروح جرانياتو أنتي أنتي مالات شاله هم جرو تكشوا كومنتي هذا إذا بكرة كومنتي سنتي كورة تريهم سوله no problem اتفاقات جودن دا وجنيان وجندوينه ولمبينو فقات جودن دا ميرا كيف سجرا لولي لولا غندوما تجرا لولا غير تجرا وانتهي بالان تو كيرو كاو كنجايات كجارس فرات الدم ركوميت يقالميتي بالاتان كيس فرات من ماله نتي بدي أكن كمان وانو فينو no problem نما كبر أيورا كون كمان نما نعرف سورة نمني نعرف سوس وما نرادي سو كنافارسوس وما ندبل وما ركوميت سون أبان فريما ما نبنتين نعرف ساولو نعرف سابولو دندا and also o nama rabbi lama yare abban fero gabena rafse yom debi nama debis garu wana kana tiye nama rafsa yonati tole infamsis badi ki yenga fa yokin bilani yokin gasti sadra ke kasari rafe mubaraka mana rafse yare mamen na rafse yokin ilu na rafse yare won gabena ma rasu finjiru buzu nagar wa rabbi wada gale wanjiru fi update godera nama shekata barbada jannata galu barbada sini gale miti sini wajin ummata oromo kana wajin allah ba senu barbada araba wajin jannata senu barbada kana fa makara gargarsatti deebina obboleewwan kiyya amma leera deebee wal isinitti himu dhimmi dhuunfaa dhimmi garee fi gandaa fi gooxii leelaanu dhimmi hawaasaa leelaanu dhimma hawaasati irratti fi dhimma biyyaati irratti wal gaabbazamu kasitti bilbilanillee maanatti bilbilamuu dhabe kan gaabbazamin illee maaliif gaabbazamuu dhabe waan akkasii uf jala laalina akka nama gondari fi gojami dhufe nuti hunduu dhiiga tokko isa mootu waa'ee warri makii quuqamtanii makiin kireeditii argachuu qabdi waan cawayii ka oromoon namaa kennuu jiramu oromoon qabsaa'ota ofiitu warra oromoo jecha du'eeyyuu dhugaan baafne gumaan baafne makii maal gooti kireeditii ante saxxee acabacabdee guyyaa tokko suuraa isii poostii goote laayikii fi sheerii itti funaannante min xiqimaallahu ana isinitti mara kunu nu ka barbaannu gargaarsi infitadha wa gargaarsi anakkaas deetitti ka barbaadu gargaarsi mana abbaa fedhetti agoromu ibi mililik jedhame xilaanni oromoon sodaattu fi jibbitu milik caalaa jira mana milikittu haa ta'u ifaaf bilisa haa ta'u yeroo isaa haa eeggatu an akka mataa kiyyaatti gargaarsa torbaan guutuu jedhan kana ay machinyi taraawiyaa fi gargaarsa torbaan guutuun jaaladhu engada gizee hamzaan borulee jedhu dura dhaabbatee nama sheekaru argitanii miti mubaarak gizee gargaarsa fi dhaabaati boo'ichuma kan duraa dhiisi yaa gizee innatti bulu jammar kande jedhan wanni inni maqaa dha'uu dhiisetiin akkana naan jedhaa turan jedhan ani ma jira makkiin deeggarratti bulaan kamisa jennaa wallolle in jiraan namu hundi kuro nama kuma biyya duru jaa ture mubaarak gizee gargaarsa jiru namni yoo innatti bulu arrabsu an